dubbisa gaafa dubbistan paaterniitti godhachuu qabdu. Iskeejuuliitti baafachuu qabdu. Zimettanii mataa ooluun qabdan. Rakkoon barattoota kanaa inni firii gaariin arganne garuu dubbisaa oolanii inni guddaaf inni olaanaan sammuun keenya kun ni dadhaba. Boqonnaa barbaada. Boqonnaa yoo arganneef sammuun keenya kun information takka illee riteen gochuu hin danda'u. Argitanii gidduu gidduutti boqonnaa fudhachuu qabna. Darbee immoo gaafa dubbisnu parpasiin waan dubbisa keenyaa kun maali? Information jiru qabachuudhaan hubachuudha. Waan barreeffame hubachuudha. Hubachuu bira darbuun qabdan zimmettanii akka gaazexaa gad dubbisuutu hin taane waan jiru sirriitti hubachuu. Yoo isiniin galle nama galeef gaafachuu. Argattanii yaada koo. Kanaaf egaa nama wajjin dubbisuun isin fayyada. Garuu nama wajjin kallattii maan dubbisuutu hin taane jalqaba waa'ee toppikii sanaa fixanii hiriyyaan keessanis haa ta'u waa'ee toppikii sanaa dubbisee akka fixeen booddee teest wal gochuu jechuudha. Gaaffii piraaktis gochuun bakka sammuun keessan flexible akka yaadu godha. Darbee immoo waan dubbiseera jettanii konfiidensii itti argattan takka akka isin ganaa isin hafatu isinitti himaa jechuudha sammuun keessan. Gaafa kana waan sana carraan deebitanii cheek gochuu keessanii guddaadha jechuudha. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu furmaata waan dubbisan dagachuu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaati chaaneelii kanarratti hanga ammaatti waa'ee dipaartimentii naachuraal saayinsii, sooshaal saayinsii, waa'ee dipaartimentoota adda addaa, dipaartimentoota fayyaa, dipaartimentoota kabiroo hedduu waliin ilaallaa turre. Waa'ee informationii wanta kanarratti kan barbaadan yoo jiraatan chaaneelii makoo kanarra seenuun cheek gochuu dandeessu jira. Viidiyoo hedduu hojjedheen jira. Dhimma dipaartimentoota adda addaa wajjin kan wal qabatu. Inna viidiyoo kanarratti immoo kan waliin ilaallu waa'ee rakkoo waan dubbisan takka dagachuu kan jedhuu fi furmaata isaa waliin ilaallaa jechuudha. Egaati akkuma beekamu namni maashinii miti waan dubbise takka ni dagata. Namni kamiyyuu waan dubbise takka ni dagata. Garuu dandeettiin qabachuu namaa dandeettii waan dubbisan takka qabatanii turuu namaa namatti adda addummaa qabaachuu ni danda'a. Garuu dandeettii kana develop gochuu ni danda'a. Waan dubbisan tokko akka dagannu kan godhu maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Sana dura chaaneelii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan viidiyoo kana like subscribe gochuun akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguuttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababa isaas isin sekendii takka fayyadamtanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf familee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun hiriyoota keessan kan biroo bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun akka jajjabeessitan isin gaafadha. Anaan kan nan beekne yoo jiraattan immoo chaaneelii kiyya kanaaf yeroo jalqabaaf nama jalqabaa yoo taatan an barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Yeroon dhiyoon asitti yoo jaalala waaqaate Dr. jedhamuuf jirra jechuudha. Egaati muuxannoon ofii kootii qabu dabalatee informationii jiru hundumaa takka lamaan waa'ee rakkoo waan dubbisan dagachuu kana waliin ilaallaa na wajjiniin turuu hin dagatina. Egaati akkuma jalqaba isinii kaasuu yaalee namni maashinii miti waan dubbise namni kamuu ni dagata. Garuu waan dubbisne takka akka inni nu keessatti hafu kan godhanii maloota adda addaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu gaasan dura rakkoon waan dubbisne takka akka dagannu godhu maali kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni baay'een argitan yoo ta'e yeroo baay'ee dubbisu laayibirii keessa oolu baay'ee aarsaan jirree kaffalu garuu qormaata irratti firii isaan galmeessan baay'ee gadaanaadha. Kanaaf egaa rakkoo kana akkamittiin fiiksi gochuu dandeenya? Rakkoo nu mudatan kana akkamitti fiiksi gochuu dandeenya? Kanaaf egaa rakkoo ta'a jedhee kana yaadu wantoota gurguddoo muraasa waliin ilaalla. Jalqaba irratti gaafa dubbisnu akkuma gaazexaatti dubbisuu hin qabnu. Dubbisni keenya paatarnii qabaachuu qaba. Yeroon isiniin jedhu toppikiin kun waa'ee maaliidha kan jedhu jalqaba haayilaayitii isaa ilaaluu qabu. Haayilaayitii isaa eegee ilaaltaniin booddee wantoota akka haala salphaan qabachuun isinii danda'amu eegga qabattaniin booddee lammaffaa irratti immoo diteeyilii wanta akka bira utuu hin darbin jechuudha. Diteeyilii dubbisuu qabu. Yoo kana gochuu baattan immoo jalqaba irratti waa'ee toppikii sanaa viidiyootti ilaalaa. Toppikii sanaan search godhaatii yuutuubii irra seenaatii viidiyoo adda addaan hojjetamanii waan jiraniif jalqabatti yuutuubii sana viidiyootti ilaala. Waa'ee toppikii sana haayilaayitii isaa eegga hubattaniin booddee amma immoo haayilaayitii isaa waa'ee toppikii sanaa dubbistu. Sadaffaa irratti sirriitti waa'ee toppikii sanaa diteeyilii tokkollee information takka miisatuun godhe itoo irra hin darbin dubbisuu qabdu jechuudha. Yeroon isiniin jedhu yoo waan isiniin galle yoo jiraate jala murtanii yookiin barsiisaa keessan gaafachuu yookiis immoo hiriyyaa keessaniif hubatamee ta'uu danda'a waan ta'eef hiriyyaa keessan gaafachuu. Egaa akkasitti dubbistaniin booddee dhumarratti
akkasii ta'utti nootii qabachuu. Barattoonni al takkichaan xumuran jiraachuu danda'u. Garuu meetidiin kun meetidii baay'ee salphaadha jechuudha. Jalqaba haayilaayitii isaa ilaalu, lammaffaa irratti sirriitti guduunfanii darbu. Sadaffaa irratti immoo waan dubbistan sana akka isinii galetti konseptii isinii galeeni nootii qabachuu. Nootii kana gaafa qabattanii guyyaa kabiraaf isin fayyada jechuudha. Yeroo isin jiru nama waan taataniif hin dagattu, waan sana dubbistaniittu gaafa qormaati isinitti dhiyaatu keessumaa nootii sana gaafa dubbistanii akka isinii galatti konseptii isinii galee waan qabattanii fi carraan infoormeeshinii jalqaba gaazexaa ta'ee infoormeeshinii geen gootan sana carraan yaadachuu keessanii guddaadha jechuudha. Konseptii isinii galeen egaa qabattaniin booddee yoo isinii danda'ame hiriyaa keessaniif ibsu. Hiriyaa keessaniif gaafa ibsatanii advaanteejii hedduu argattu. Tokkoffaa irratti konseptii isin hubattan sun akkaataa isin ittiin hubattan sun dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo takka akka nu galetti hubanna garuu wanni sun kan dhugaarraa fagaate ta'uu danda'a. Gaafsanii hiriyoota keessanii ijjini hiriyaa keessanii ijjini wal falmii keessa seentu gara konseptii isa dhugaatti dhuftu jechuudha. Argattanii yaada koo. Kanaaf egaa nama wajjin dubbisuun isin fayyada. Garuu nama wajjin kallattii maan dubbisuutu hin taane jalqaba waa'ee toppikii sanaa fixanii hiriyaan keessanis haa ta'u waa'ee toppikii sanaa dubbisee akka fixeen booddee teest wal gochuu jechuudha. Kanaaf egaa dubbisa gaafa dubbistan paaterniitti godhachuu qabdu. Iskeejuliitti baafachuu qabdu. Zimettanii mataa ooluun qabdan. Rakkoon barattoonni firii gaarii hin arganne garuu dubbisaa oolanii inni guddaaf inni olaanaan sammuun keenya kun ni dadhaba. Boqonnaa barbaada. Boqonnaa yoo hin arganneef sammuun keenya kun infoormeeshinii takka illee riteen gochuu hin danda'u. Argitanii gidduu gidduutti boqonnaa fudhachuu qabdu. Darbee immoo gaafa dubbisnu parpasiimti waan dubbisa keenyaa kun maali? Infoormeeshinii jiru qabachuudhaan hubachuudha. Waan barreeffame hubachuudha. Hubachuu bira darbuu hin qabdan. Zimmettanii akka gaazexaa gad dubbisuutu hin taane waan jiru sirriitti hubachuu. Yoo isin hin galle nama galeef gaafachuu. Kan biraan immoo rakkoon barattoota kanaa inni jalqabaa paaterni dubbisaa wallaaluu isin jedheera. Lammaffaa irratti bireen faatiig. Bireeniin isaanii ni dadhaba. Roon isin jedhu kontiinisiilii waan dubbisaniif jechuudha. Sadaffaa irratti rakkinni jiru iskeejuliidhaan dubbisuu dhabuu. Iskeejuliidhaan dubbisuu jechuun keenyaa fi iskeejulii gaafa baafattanii iskeejuliin disipiliin akka taatan isin godha. Yeroo isin jedhu iskeejulii har'a baafadhee iskeejulii kana yoon galmaan hin gahin fiixaantuu hin baasin yoon bulee iskeejulii koo kan borii overlaap na jalaa gochuun qabu jechuudha. Isarraa kana kompenseet gochuudhaaf yeroo koo manaaj godhee fayyadamaa jechuudha. Kanaaf yeroo keessan manaaj godhanii fayyadamu iskeejulii baafachuu akkataatti dubbistan beekuu qabu jechuudha. Argitanii yoo hin taane akkasumattiin kan tulifaatii ta'a jechuudha. Dadhabbiin keessan akkasumaan ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo gaafa dubbistanii maal gochuu qabdu akka amma yeroon isin jedhee jalqabaa kaasee hanga dhumaatti isinitti himee hin jiraami. Hanga nootii qabachuutti isinitti himee hin jiraami. Nootii akkuma dubbistanii jalqabumaa osoo hin qabantan ta'e baay'ee filatamaadha jedhee isinitti himeera. Sababni isaas nootii ma jiru akkuma jirutti galagashitu meen poointi isinitti ta'e waan mul'atuuf waan hundisaa jechuudha. Kanaaf nootii al takka hanga dubbistanii booddee al lammaffaa erga sirriitti shuggootanii dubbistanii booddee al sagalaffaatti nootii osoo qabattanii filatamaadha jechuudha. Rakkoon waan dubbisan akka dagannu nu godhu tokkoffaa disipiliinii ta'uu dhabuu jedheera. Lammaffaa boqonnaa ofii kennuu dhabuu. Boqonnaan qabdan ta'inaan tasumaan dubbistan yaadattan irriba ga'aa argachuu qabdu jechuudha. Irriba ga'aa sammuu keessaniif boqonnaa kennuu qabu. Barattoonni takka yeroo baay'ee waan bakkee keessatti argitu garuu qormaata irratti tokkoffaa irratti kan deebisan isaanii. Barattoonni kun mali isaan fayyadamanii gaafa kattaanitti yeroo gattaan sana keessatti waan dubbisan sana tokkollee miisin godhan. Hanga isaanii hubatamutti irra darban. Toppikii sana bakka mushuk godhaniiti kan isaan bira darban. Gaafa gattaan ammas toppikii kan biraa mushuk godhaniiti. Garuu barattoonni hedduun immoo bakka peejiin manaa dubbiseera jedhanii dubbachuudhaaf saayikoosatisfaakshinii argachuudhaaf peejiin manaa dubbiseera ammana fixeera jedhanii saayikoosatisfaakshinii argachuudhaaf jecha irra fiigu. Garam godhanii waan darbanii fi waan dubbisan sana parsentii 100 keessa parsentii 30 caalaa yaadatanii jiru. Kanaaf barattoota garaagarummaa barattoota sana gidduu jiru lammaffaa tokkoffaa sammuu isaanii firiidamii qaba yeroo sun boqonnaa qaba. Intarteen kun sammuu isaanii boqonnaa kennuuf sammuun namaa immoo boqonnaa argataa gaafa deemu carraan infoormeeshinii jiru riteen gochuu isaa guddaadha jechuudha bal'aadha jechuudha. Innaa egaa kanaaf egaa buloota koo gaafa dubbistan bilxii ta'uu qabdu waan dubbistan beekuu qabdu kitaaba dubbistan illee filattanii dubbisuu qabdu toppikii jirullee akkamitti qormaati baaka jiru beekuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan immoo gaafa dubbisnu bu'a qabeessa ta'uudhaaf waan dubbisnee teessoo gochuu yookiis hiriyaan keenya nu gaafachuu yookiis immoo gaafii bara darbee hojjechuu
gaaffilee adda addaa hojjechuu gaaffii practice gochuun bakka sammuun keessan flexible akka yaadu godha. Kallattii adda addaan akka sammuun keessan yaadu godha jechuudha. Kanaaf darbee immoo waan dubbisira jettanii confidence itti argattan takka akkasin ganaa isin hafatu isin itti maachoo sammuun keessan. Gaafa kana wanta sana carraan deebitanii check gochuu keessanii guddaadha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni hedduu dubbisanii qormaata irratti milkaa'uu kan isaan ta'uu dhabanii fi waan isaan baay'ee waan beekan isaanitti fakkaate yookiis aangilii kan biraan aangilii dogoggoraan hubatu yookiis immoo waan sana aangilii adda addaan flexible godhanii akka isaan yaaduu waan dadhabaniif akka isaan qormaata miis godhanii jechuudha. Kanaaf egaa boqonnaa sammuu keessaniif kennuu qabdu. Gaafa dubbisan akkamitti akka dubbisan beekuu qabdu. Hiriyaa keessan nama wajjin walii galtanii wajjiniin dubbachuu qabdu. Yoo hiriyaa keessanii nama wajjiniin dubbattan dhabdan ispeesii keessatti ta'u qofaa keessan haasa'uu qabdu. Waan dubbistan waan sammuu keessan keessa jiru barreessuu qabdu. San booddee sammuun dhiphatee waan amma sa'aatii kanatti dhiphatee waan fudhate sana baasuu waan yaaleef gaafa qormaataatti salphateen flexible godhee waan jiru gara kallattii adda addaa yaaddanii akkas hin deebistan isin gochuu danda'a. Kanaaf egaa hangammaatti information hanga ta'e isiniif kennee yaada. Hangammaatti waan gaafa isinitti ta'u yoo jiraate koomentii keessatti na beeksisaa. Waa'ee akkasii irratti utuu hojjette waan jettan yoo jiraattan illee na beeksisaa. Hangammaatti na wajjin turtanii immoo like subscribe namoonni hin goone yoo jiraattan ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Like subscribe gochuun akka jabeessitan isin gaafadha. Wangootanii guddaa galatu.